Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii Tsiyaatub ani nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaan isiniif baay'atu har'a viidiyoo biraatiin dhufeetan jira sagalee koo qufaan baay'ee waan qabee jiruuf ifaman isin gaafadha har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufee haala kamiin qalamii rifeensaa ofirratti dibachuu akka dandeenyudha akkuma argitan kuni qalamiidha Bismillah desum desayyo serjana kun akkuma agartan guantiidha guantii akkaadha qalamiiwwanidha jechuudha kuni qalamiidha conditioner illee qaba kun conditioneriidha baay'ee haala salphaatiin ofirratti dibachuu dandeenya Itaan suudhaan guantii keenya kaawwannaa waan qufaan qabee jiru natti fakkaata baay'ee na dhukkuba kanaaf iyyuu filwani utuma itti dibadhee gaafa ni laafuu gaafa miicuu jechuudha filadha malee amma waan tokko itti immoo amma akkuma agartan rifeensi koo diimaadha akkuma beektani qalamii kamiin yeroo dibattan ija keessan xiqqoo sin guba naan baay'ee na guba garuu mana rifeensaattis ta'e ofirratti yeroo dibattu baay'ee na guba erga haala kanaan dibannee xumurree guantii keenya ofitti baafna haala kanaan ofitti baafna sana booda alumineemii kana yoo qabaattani kun gaariidha kanatti martu yoo qabdan ta'e immoo laastikiitti maruu dandeessu rakkoon qabu asirratti wanti isinitti wayichuudha kana yeroo itti gootanii akkanaan dura beebii koolesirritti naafa gurraachessu itti wayee jedhe ammas ittiin gadi butee hidhadhe jechuudha kana gaafan ofitti godhu gaafan irraa baasu iddoon kun akka wanta abiddi nama gubee baay'ee na gubee na diimattee baay'ee na qunca'ellee ture filafiitiin kookuni kanaaf iyyuu isinitti nima bakka mataan keessan jiru kanaatti godhaa malee adda keessan irratti gadi buusinaa kana yoo fayyadamtan jechuudha laastikiin rakkoon qabu kana garuu adda keessan irratti gadi buusinaa miidhaa qaba hubbantan jira waan ta'eef gurraacha jedheen bitee garuu harka koorraa wanta ni fakkaatu ilaalaa bifa isaa marga fakkaata mee walumaan laalla booda erga haala kanaan itti martanii adda keessan irraa akkuma isinii jedhe sirriitti ol buutuu qabdu ani dhasa waan hin argeefidha haala kanaan dibadhee
xumuree akkasittiin jira. Yoo xinnaatee hanga sa'aatii 2 amma 3 ofirra tursineeti gaariidha. Yoo hin dandeenye immoo sa'aatii 1 gahaadha. Yeroo kamuu yeroo rifeensa keenya miiccannu shampoos ta'e kondiishinarii Oliveeraatu fayyadamneeti filatamaadha. Sababni isaa rifeensa caccabeefis forforriidhaafis akkasumallee guddina rifeensaatiif gahee guddaa waan qabuuf Oliveeraa shampoos kondiishinarii isaa fayyadamnuun isiniin jedha. Qalamii nuti dibanne rifeensa keenya gogsuu waan danda'uuf qibaatii kamiin iyyuu haa ta'u qibaatii rifeensa keenyaaf ta'u egaa rifeensa keenya miiccinee xumurreetti dibnee rifeensa keenya laaffisnee dhaachuu qabna jechuudha. Sababni isaa rifeensi keenya yoo gogee hin caccabaa hin buqqaa miidhaa guddaa rifeensa keenya irraan gahuu waan danda'uuf haala kanaan dibata rifeensa keessaniif ta'u kamiyyuu dibattanii rifeensa keessan kunuunsuu qabdu. Haala kanaan dibadhee ergan xumureetii rifeensa koos dibata dibee laaffisee dhaachaa tan jira. Bakka lamatti dhaa'aa jira. Kana fakkaata jechuudha viidiyoon irraan qabadhee dhufee waan hordoftaniif hedduu galatooma. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii qabaadhaa. Nagaan tura.